Ayyee akkam jirtu maatiin chaanala keenya guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Yuunit 5 paartii afuraffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So paartii waaniidha egaa sirriitti kan ilaalle. Diskiripshinii jala kan isinii keenyuta achi jalaatti ilaaluu dandeessu. So barnoota keenya guyyaa irraa irratti koovaalenti boondii maal akka ta'e, formeeshins of koovaalenti boondii kan waliin ilaallu ta'a. Eksersaayisii barnoota hundumaa akkasumallee keemistirii gosa barnoota hundumaasi deebiisaa eksersaayisii kan isin fayyadu haala salphaatiin akka isinii galuu fi teelegiraam chaanaalii keenya irratti deebiisaa hojjennee gadhiisnee wanta jirruuf teelegiraamii keessan irra seentanii riidooksituub jettanii yoo seerchi gootan teelegiraamii chaanaalii keenya kan miseensa 1,000 fi 100 ol akkas qabu yoo argitan join gochuudhaan achirraati fayyadamoo ta'uu dandeessu. Noottii garaagaraa kan viidiyoo masirraati hojjennu kana jechuudha. Bifa salphaatiin gabaabbatee achirratti kan lakkifamu wanta ta'eef seentanii irraa fayyadamoo akka taatan abdii qabna. So barnoota keenya guyyaa irratti koovaalenti boondii jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallaa. So we have thoroughly discussed that in order to become stable atoms of elements need to fulfill octet rule yeroo darbe jechuudha. Paartii kanaan dura baranne keessatti elementiin tokko more stability ta'uudhaaf maal ta'uu qaba jennee octet rule guutuu qaba, seera 80 guutuu qaba jennee isaan keessaa immoo noobil gaazii irraan kan hafe octet rule ni guutuu jennee barannee turre jechuudha. So except noble gases all secondary elements obey octet rule by gaining, losing or sharing electrons. So noble gas irraan kan hafe second raw material yookaan immoo raw element warreen ta'anii maal godhu jechuudha, octet rule ni guutu jechuudha. Akkamiin guutu yookaan electronii gain gochuun yookaan lose gochuun yookaan immoo share gochuudhaan jechuudha. So in the preceding section we have seen how atoms become stable by losing and gaining electrons. Barnoota yeroo darbee paartii kanaan dura irratti jechuudha. Maal ilaalla jechuudha, atoomiin tokko stability ta'uu fi elektiroonii of kennuu yookaan fudhachuu qaba jenne jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyemii fi kiloorinii fudhannee ilaalla jechuudha. Soodiyemiin maal godhaa, loos ofirraa gaafa godhu, kilooriniin immoo elektiroonii gain godhaa. Yeroo kana maaltu uumama, stabilii ta'a jechuudha. Atoomiin sun gara stable ta'utti dhufa jechuudha. Akkamitti stable ta'a? Seera 80 yookaan octet rule gaafa guutu jechuudha. So in this section we shall discuss the second types of bonding known as covalent bonding. So sectionii kana keessatti yookaan barnoota keenya guyyaa irraa keessatti immoo covalent bonding maal akka ta'e yookaan immoo types of bonding keessaa covalent bonding maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the Lewis dot formulas of covalent molecules, polarities of covalent molecules, coordinate covalent bond and the general properties of covalent bonding kan waliin ilaallu ta'a jechuudha paartii kana keessatti. So the first one is formations of covalent bond yookaan covalent bondiin akkamitti uumamuu akka danda'u kan ilaallu ta'a jechuudha. So covalent bond consists of smaltness attractions of two nuclei for one or more pairs of electrons. So covalent bond jechuun attractionii nucleus lama tokko fi isaa ol kan ta'e jechuudha, pair of electron jechuudha. So in other words covalent bond is formed when atom or when two atoms share one electron or more electron pairs. Kan inni uumamuu danda'u atoomiin lama yeroo maal godha, elektiroonii tokko yookaan isaa ol gaafa maal godhudha, share godhudha jechuudha. So yeroo kana maaltu uumama, covalent bondiitu uumama jechuudha. So the electrons receding between the two nuclei are known as bonding electrons. Elektirooniin recede ta'e sun maal jedhamee waamama, bond electronii jedhameetu waamama jechuudha. So in these types of bond each shared electron will be counted by both atoms valence shells in order to satisfy octet rule. So based on the number of pairs of shared electrons, covalent bonds can be classified into three pairs of electron shared electrons isaanii irratti hundaa'uudhaan covalent bondii bakka gurguddaa sadiitti qoodna jechuudha. Single bond, double bond and triple bond jechuudhaan
bakka gurguddoo sadiitti qoodamu jechuudha. So akkuma maqaa isaa argamu single bond means one pair of electrons in shared between bonding atoms. Elektiroonii pairii tokko kan maal godhudha share gaafa godhu maal jedhama single bond jedhama jechuudha. So simply single bond means one pair of electrons. So the second one is double bond. This is the bonding atoms shared by what? Two pairs of electrons. Kun immoo two pairs of electrons jechuudha. Double gaafa ta'u maqaa akkuma maqaa isaa mul'atu lama pair of electrons lama gaafa maal godhudha share gaafa godhu jechuudha. So triple bond means the bonding atoms share three pairs of electrons. Triple immoo pairs of electrons gaafa meeqa sadii gaafa share godhudha jechuudha. So generally bonds sharing more than one pairs of electrons are called multiple covalent bonds. So walumaa gala bonding pair of electrons tokko all share godhu maal jedhame waamama multiple covalent bond jedhameetu waamama jechuudha. So covalent bonds occurs between identical atoms or different atoms. So akkasumallee covalent bonding kan inni uumamuu danda'u yookaan atoomota wal fakkaatoo ta'an gidduutti uumamuu danda'a. Identical atoms jechuun the same atoms jechuudha kan wal fakkaatoo ta'anii. So akkasumallee between different atoms akkasumallee garaagara kan taatan atoomota garaagaraa gidduutti illee uumamuu danda'a jechuudha. So whose differences in electronegativity is insufficient to allow the transfer of electrons to form ions jechuudha. So haala kana definition isa covalent bond maal akka ta'e ilaaluu dandeenya jechuudha. So formations of single covalent bond in akkamitti form ta'uu danda'a yookaan uumamuu akkamitti akka inni ta'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So let's consider the covalent bond in the hydrogen molecule. Fakkeenya fudhannee ilaallu hydrogen molecule covalent bondii kan hydrogen molecule akkamitti akka inni form ta'uu danda'u jechuudha. So a hydrogen molecule is formed from two hydrogen atoms each with one electron in valence shell. So akkasuma jalqaba irratti illee covalent bond maal jedhanii kan inni okortoo identical atom jechuudha. So identical atom keessaa inni fakkeenyi isaa tokko maalidha hydrogen molecule jechuudha. Hydrogenii meeqadha identical jechuun the same atom jechuudha. Hydrogenii fi hydrogenii irraati maaltu uumame hydrogen molecule uumame jechuudha. So kanaaf identical atom hydrogenii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So the two hydrogen atoms are attracted to the same pairs of electrons in the covalent bond. So fakkeenyaaf asirratti akkuma mul'atu jechuudha. So the bond is presented by that dot bond isa maaliin bakka bu'ee jira jechuudha. Dootiidhaan bakka bu'ee jira jechuudha. So yeroo kana fakkeenyaaf hydrogenii dootiin kun paartii jalqabaa keessatti waa'ee Lewis gaafa baranne maal bakka bu'anne valence electronii bakka bu'anne. So hydrogeniin tokko wanta qabuuf tokko jira asis tokko jira yeroo kana maal ta'a asitti haala kanaan uumama yookaan immoo bifa laayiniidhaan uumama jechuudha. So laayiniin kun maal ta'uu isaa agarsiisa single bondii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. So laayiniin kun utuu lama ta'ee maal ta'a double bondii ta'uu isaa agarsiisa. So walumaa gala hydrogeniin maalidha single bondii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. So tokko hydrogenas keessatti kan nuun hubachuu dandeenyu single bondiidha. Hydrogen molecule single bondiidha. Akkasumallee maalidha jechuudha identical atomidha jechuudha. So the alternative way of showing the above covalent bond formations would be the following. So haala kanaan illee ni ibsama jechuudha. Two hydrogen atoms as what hydrogen molecule. Atomoonni hydrogenii lamatu walitti dhufuudhaan maaluma jechuudha. Hydrogen molecule jechuudha. Haala kamiin single bondiin isaan gidduutti argamu single bond jechuudha. So figure 5.8 atom diagram showing the formations of covalent bond in hydrogen molecules. So there exists an attraction force between the positively charged nuclei and the negatively
charge bonding electrons revolving around the nucleus. So attraction force in kan positive charge nuclei fi negative charge nuclei gidduutti argamu isaan nucleus gidduutti maal ta'e around ta'e jechuudha. So figure fakkii 5.9 irratti kan mul'atudha. So the attractive forces are equal to magnitude. Attractive force sun maali ijuu wal qixa jechuudha. Magnitude wajjin wal qixa jechuudha. But opposite in sign garuu ta'u malee kallattiin isaanii maalidha garaa gara jechuudha. So kana jechuun maalidha attractive force isaanii wal qixa yoo ta'e magnitude wajjin saayiniin isaanii yookaan kallattiin isaa garuu inni tokko gara bitaatti yoo ta'e inni tokko gara mirgaatti jechuudha. So kanaaf saayiniin isaanii maalidha opposite saayinii yookaan opposite direction jechuudha. So each hydrogen nucleus attracts both electrons and is the basis of covalent formation. So the repulsive force between the positive charged nuclei protects the nucleus from the collision during covalent formation. So bifa kanaan jechuudha. So inni kun attractive force isa kan kanaas the same to the magnitude gaafa ta'u haa ta'u malee kallattiin isaa garuu gara jechuudha. Akkuma asirraa mul'atu inni tokko kanatti yoo deeme inni tokko isa kanatti deema inni tokko kanatti yoo deeme inni tokko kanatti deema jechuudha. So kallattiin isaa gara jechuudha. So this figure is the attraction between the nuclei and electrons in covalent bond keessatti attractionii kan maalidha jechuudha. Covalent bond kan nuclei fi electronii kan agarsiisudha jechuudha. So the two chlorine atoms in chloride molecule are joined by paired pair of electrons. So electronii akkuma kana jechuudha. Inni kunis maalidha identical atoms jechuudha. Chlorine pair of electroniidhaan shared pair of electroniidhaan maaltu uumeera jechuudha. Two electron atom chlorine molecule uumeera jechuudha. So each chlorine atom contains 7 valence electrons in the valence shell and requires one or more electron to form argyle-like electron configuration and become stable. So akkuma kanaan dura dubbanne jechuudha yookaan paartii jalqabaa barnoota keenya kanaan dura ilaalle keessatti atoomiin tokko octet rule seera 80 yoo guute yookaan immoo valence electroniin isaa stable ta'uudhaa fi seera 80 guutuu qaban. So as keessatti yoo fudhanne ilaalle kun chloriniin maalidha jechaadha stable ta'uudhaa fi electronii tokko safa barbaachisa jechuudha. Sababni isaa electron configuration isaa 2 8 7 wanta ta'ee fi 7 inni xumuraa kun electronii tokko barbaada jechuudha. Maal ta'uu fi stable ta'uudha. So fakkii kanarraa akkuma mul'achaa. So the two chlorine atoms achieve these of each chlorine atom contributes what one electron to bonding pair of shared by two atoms. So the remaining 6 electrons or valence electrons of each chlorine atom are what not involved in the bond formation and are located what around respective atoms. So these valence electrons is normally shown as what non-bonding electrons or lone pair of electrons jedhameetu yookaan immoo shared pair electron jedhama jechuudha. So maal ta'a jechuudha electronii chloriniin lamaan isaanii chloriniin lamaan isaanii yookaan maal godhu sana guutuu wanta hin dandeenye maal godhachuudhaaf irraati 2 8 7 isa ture tokko fuudhaniitu bondii tokko hin argatu. Yeroo sana maal godhu 2 8 yeroo kana maal ta'a valence electroniin sun normally pairs of electrons maalidha non bonding electrons yookaan lone pair of electrons jedhamee waamama jechuudha. Akkuma asirraatii mul'atu kana jechuudha. So kana yoo fudhanne ilaalle asitti maaltu hin ta'inidha. 2
stability tun ta'een dura jechuudha. Asti garuu erga stable ta'eetidha jechuudha. So this figure is the figure about the atomic diagram, which is show what the formations of chlorine molecule, how to form chlorine molecule kan jedhu kana ibsudha jechuudha. So elektirooniin chlorine maal godha jechuudha? Bonding pairii lamman isaarraa yookaan bonding pair shared by two atom irraati maal godha? Achieve godhata jechuudha. Maal achieve godha? Elektiroonii tokko fudhata achirraati jechuudha. So the remaining 6 valence electrons of each chlorine are what? Not involved in the pair or bond formation. Yeroo tokko achirraa fudhatee jedhu warri hafan suni maaliin ta'an jechuudha? Bond formation sana keessatti hin hirmaatan jechuudha. So yeroo kana maaltu uumama? Non bonding electronii ta'u jechuudha. So haala kanaan formations of chlorine ni uumama jechuudha. So single covalent bonds can also occur but between the different atoms. So akkasumallee atomota garaagaraa lama gidduutti illee single covalent bond ni uumama jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen sulfide fudhannee ilaalla. Hydrogen atomii biraa, sulfuriin atomii biraadha jechuudha. So is formed between what? Two hydrogens. So each share their valence shell electrons to one sulfur atom. Hydrogen lamatu jira jechuudha. So sulfur is group VI or group meeqaffaa keessatti jechuudha? Torbaffaa keessatti argama jechuudha. So and it has 6 valence electrons. In order to fill the outermost shell in 8 electrons, it needs 2 more electrons. So in this case, 2 valence electrons shared by 2 hydrogens. So yeroo kana valence electronii sulfurii meeqa jechuudha? 6dha. Kanaaf iyyuu stable ta'uu hin danda'u. Electronii meeqa isa barbaachisa jechuudha? Seera saddeettumtoota guutuuf 2 isa barbaachisa jechuudha. Yeroo kana maal godha? Eeyyu irraa fudhata? Hydrogenii irraa fudhata jechuudha. Sababni isaa hydrogeniin 2 H2 wanta ta'ee jiruu fi yookaan hydrogenii 2 wanta jiru yookaan hydrogenii wanta jiruu fi 2 isarraatii fudhata jechuudha. So yeroo kana maal ta'a? Seera sana hin guuta jechuudha. So then the two hydrogen will have electronic configuration similar to helium, which makes the stably enough, whereas sulfur atom will attain the electronic configurations of argon that it is makes to stable jechuudha. So akkasirraa mul'atu elektiroonii meeqa qabannee hydrogeniin dootiin kun tokko jechuun valence elektirooniin hydrogenii tokko ta'uusaa agarsiisti. So kan sulfurii meeqa jechuudhaatu stable hin ta'in dura 6 ture jechuudha. So erga hydrogenii irraatii fudhateeti meeqa ta'e jechuudha? 8 ta'e. Yeroo kana maal ta'uusaa agarsiisa jechuudha kuni? Stable ta'uusaa agarsiisa jechuudha. So kun stability ta'eera jechuudha. Kun maalidha jechuudha? Hydrogen sulfide jedhameetu waamama jechuudha. So haala kanaan garaagarummaan isaanii maal akka ta'e ilaaluun dandeenya jechuudha. Eessi keessatti identical atomii gaafa ta'u hydrogenii molecuulii fi chlorine molecuulii fudhannee ilaalleerra. Different molecule yookaan different atomii keessatti immoo hydrogen sulfide haala kanaan akkamitti akka inni form ta'uu danda'u ilaalleerra jechuudha. So exercise 5.5 provide appropriate answers for the following equations. So the first question is define covalent bond. Covalent bond maal jechuudha? So as we know, covalent bond is a chemical bond that is involved by sharing of electrons pairs between atoms. So walumaa gala maal jenna jechuudha? It is types of chemical bond, types of chemical bond jechuudha. Chemical bond that involves the sharing of electron. The sharing of electron by what? Electron pairs between atoms actually. Between electron
Pairsii kan elementoota atoomota gidduutti argamu maal jedhamee waamama jechuudha. Chemical bond jedhamee waamama jechuudha. So simply covalent bond is a types of chemical bond that involves by sharing of electrons pairs between atoms. So this sharing of electrons allow to what? To achieve the more stable electron configuration by filling the outermost energy shell jechuudha. So salphaatti akka kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Gaaffii lammaffaa immoo why is the nucleus of two covalent bonds do not collide during the formation of covalent bond dha. So nuclein kan covalent bond atoomota lamanii gaafa formation of covalent bond uumamu maaliif collide waliin godhudha. Fakkeenyaaf weetarii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Nuclei kan H2 hydrogenii fi kan oxygenii maaliifidha kan inni collide waliin godhedha. So sababni isaa maaliifidha? Because of what? Because of the shared electron is what? Shared electrons. The shared electrons are what? Attracted to both nuclei. Kan nuclei lamaan saayyuu maal goote jechuudha? Attract goote jechuudha. Maaltu? Yeroo attract wal godhan kan ammoo maaltu uumamaa fi creating force of attraction inni jiraata jechuudha. So creating force of attraction. So yeroo kana maal wal godha jechuudha. Bondiin sun collide wal gochuu dhiiseetu maal wal godha? Attract wal godha jechuudha. Yeroo attract wal godhu immoo maaltu uumama jechuudha? Nucleasiin maaltu uumama? Covalent bondiitu uumama jechuudha. So because of shared electrons are attracted to both nuclei, creating of a force of attraction that is what? That is hold them together. Atoomota sana walitti maal godha? Hold godha jechuudha. Together. Lamaan isaanii walitti akka isaan bondii uumaniif gargaara jechuudha malee collide hin godhu. So yeroo kamidha shared electroniin gaafa akka maalitti act godhudha jechuudha. Gluutti gaafa act godhudha jechuudha. So simply kan isaan atoomonni lamaan isaanii gaafa nucleasiin isaanii gaafa bondiin covalentii uumamu kan isaan collide waliin godhan sababa maaliifidha? Shared electroniin isaanii sharii gaafa walii godhan maal wal godhu? Nucleasiin lamaan isaanii attract wal godhu malee repulsion godhan jechuudha. Yeroo kana immoo creating force of attractioniin sun attractioniin lamaan isaanii gidduutti uumamu kun maal godha? Atoomota kana hold walitti godha jechuudha. So haala kanaan salphaatti ibsuu dandeenya jechuudha. So gaaffiin itti aanu in covalently bonded atoms what holds the two atoms together? Covalent bonded atomii keessatti atoomota lamaan isaanii maaltu walitti qabsiisaadha? So kan atoomota bondii lamaan isaanii kan walitti qabsiisu maalidha jechuudha? Positively charged fi negatively charged ni jiraata jechuudha. So in covalently bonded atoms the shared electron pairs holds two atoms together. So these electrons are what? Attracted by the positively charged nuclei as well as both atoms are creating what? Stable arrangements of atom bonded in molecule. So during this time the two atoms are covalently what? Bonded together. So deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Covalently bonded. In covalently bonded atoms are what? The shared electron pairs
hold what? The two atoms together. Atoms together. So walitti isaan qabsiisu maalidha? Shared electron jechuudha. So these electrons what, or the electrons are what? The electrons are attracted to what? Attracted to positively to the positively charged nuclei. Positively charged nuclei. So nuclei charge positive qabuun maal ta'a jechuudha? Attract jechuudha. Maal isaati? Lamman isaaniitu kan lamman isaanii atoomota lamman isaaniitu attract wal godhu jechuudha. So simply covalent bonded atoms are held together by what? The pairs of shared electrons, and the other one is attracted by positively charged both of atoms. So the last one is describes the formations of water, Fe2, CF4 and NH3. So formationiin kun akkamitti akka isaan uumamuu danda'anii describe godhedha. So inni jalqabaa weeteriidha. Weeteriin akkamitti akka uumamuu danda'u jechuudha. So formations of water molecule one oxygen atoms are what? Shared two electrons with two hydrogen atoms. So each hydrogen atoms are what? Forms single covalent bond with what? Oxygen atom. So the resulting of this molecular structure is bent as we know. So in oxygen and hydrogen bond angle is approximately 104.5 degrees. So haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. So simply kan weeterii gaafa laallu kan H2O kan H2O gaafa laallu maal jechuudha? H2O akka inni itti uumamuu danda'u tokko weeter moleculiin kan inni uumamu oksijiinii tokkoo fi oksijiiniin maal godha jechuudha? Oksijiiniin tokko kun maal godha? Elektiroonii lama share godha jechuudha hydrogeniidha. So achi booda single covalent bondii uumama jechuudha. Eenyu wajjin? Oksijiinii wajjin. So shapein isaa immoo maalidha jechuudha? Shapein isaa bentiidha jechuudha. Shapein weeterii bentiidha. Akkasumallee angiliin isaa meeqadha jechuudha? Bond angiliin isaa bond angiliin isaa 4.5 jechuudha. 4.5 haala kanaanii gaaffii warra inni afaan ilaaluu dandeessu jechuudha. So formations of fluorine gas yoo ilaalle in fluorine molecule two fluorine atoms are what? Share pairs of electrons to form single covalent bond. So these results are what? Diatomic molecule with what? Linear molecular structure jechuudha. Linearidha. F2 immoo F2 maalidha? Linearidha. Shapein isaa linearidha. Akkasumallee maalidha jechuudha? Diatomic atomic molecule jechuudha. Sababni isaa diatomic kan inni ta'eef qofaama isaattidha. Fluorine walitti dhufanii fluorine gaasii waan ta'uuf diatomic maalidha jechuudha? Molecule jechuudha. So C4 yoo fudhannee ilaalle C4 CF4 jechuudha dhiifama. CF4 gaafa fudhannee ilaallu CF4 maqaan isaa maalidha? Carbon tetrafluoride jechuudha. So in carbon tetrafluoride one carbon atoms are what? Share 4 electrons with what? 4 fluorine atoms. So forming 4 covalent bonds. So the resulting is of molecular structure is tetrahedral. So structure isa tetrahedral jechuudha. Tetrahedral. So akkasumallee
maal uumuu danda'u jechuudha. Structuring isaa kuni carbon atom is about center of 4 fluorine atoms or the corner of tetrahedron jechuudha. Carboniin gidduu taati. Carboniin gidduu ta'a jechuudha. Carboniin erga gidduu ta'e fluoriniin kun fluoriniin arfan isaanii asirraanis kallattii arfaniini itti marfamanii argaman jechuudha. So kanaaf maal jedhamee waamama? Tetrahedral. Tetrahedral jechuun tetra jechuun afur jechuudha. So kanaaf iyyuu structuring isaa akka kanaatti ibsuu dandeenya jechuudha. So inni xumura ammoniyaadha NH3. So NH3 ammoniyaa immoo maalidha? Ammonia one nitrogen atom is about share 3 electrons with 3 hydrogen atoms to form 3 covalent bonds. So these results are what? Trigonal, trimedial, trigonal, trimedial. So shape akka kanaan ulaata jechuudha. Kanaaf maal godha jechuudha kun immoo ammooniyaan hydrogen nitrogeniin tokko maal godha elektiroonii 3 hydrogenii 3 isaaniidhaa fi maal godha share godha jechuudha. So yeroo kana shape trigonal trimedial kan jedhamu form godha jechuudha. So fakkeenyota kana irra deddeebitanii fakkeenya biraadhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. So haala kanaan garaagarummaa isaanii formationiin akkamitti akka uumamu, sheepiin isaa, digriin isaanii illee maal akka ta'e adda baasuu dandeenya jechuudha.